السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكمل نقافة يا رجلتني الشمار كفن ورنا من تابع ويراتن إن شاء الله أرنتنا وإسنتي أجرسيسو في إن شاء الله وان كان يفرج فون كيس مهم إذا نمني هدون بيتني وان تكو تجرا نمني أكمتي إنستغرام واي جرا جرا وانا تجوال خيخة ساهجتو yoo ati feesbuuka fayyadamtallee yoo ati haasoftallee yoo ati fiidiyoo daawwatu waanuma fedhallee haa ta'u waan ati fayyadamaa jirtu namni akkamitti inshaallah nu hordofaa jira nama nu hordofu sun akkamitti beekuu dandeenya eeysaan nu hordofu jiranii kiroomiidhaan isin hordofaa jira yoon isin hin jee namni hedduun dhugatti fudhatan garuu hoggaan isin garsiisa inshaallah ni gartanii googil kiroomii irra hoggaan ifi seentan googil kiroomii keessan irraa ifraa cufuu dandeeysan googil kiroomiin akkuma beekamuun isa kana namni hundinuu ni beektan googil kiroom jala kana irratti kiroom jedha namni wallaalee ni jira jeeyyaadu inshaallah gama fiidiyoo irratti isin dabarsuun duratti warreen chaayinaa la xiyyaa faara taatan sabskiraayib nootifikeeshin mallattoo oolee irra kayyachuun dagatina inshaallah yuutub chaanaalee xiyya irra galtan asirra galtanii chaanaala xiyya irra godhatan inshaallah okay yuutubar hoggaan ifi galtan inshaallah mallattoo seerchii kanarratti inshaallah asirratti abdumajid official gootanii abdumajid akkuma argaa jirtan ani asirra naa bahee abdumajid official jaa akkana go'eetan maqaa kanaan gartanii asirratti youtube chaanaala xiyyaa isinii dhufa suuraa borfaayila xiyyaati youtube chaanaala xiyya akkuma argaa jirtan abdumajid official maqaa isaa jijjiiramee jira fiidiyoo 57 gadhiisee mallattoo diimaa kana sabskiraayib gootanii inshaallah akkanatti dhugaa isiniif gurraachawame dura kanarra mallattoo kana isinii dhufa okay irra gootanii gubbaa kanarra mallattoo olii kanarratti akkana gootanii inshaallah barakallahu fiikum notification abshira if duuba deemina gama youtube chaanaala xiyyaatiirraa barumsa keenyaattiin isin dabarsa inshaallah kiroomiirraan waan isin hojjettan namni isin hordofaa jira kiroomiirra ni galtanii kiroomiin as keessanaa jira isa kan jidduu kanarra galtanii namni asirraan isin hordofaa jira jechuudha baay'een keessan hin beeyta waan kana namni hedduun akkami namni irtiin hordofaa jechuun keessan hin hafu waan isin daleeda waan garaagaraa namni isin hordofaa hogga akkanatti isin dhufe kiroomii keessan akkana isin galcha sarara tuttuqaa sadeen kanarra galtanii asirra kan ol hirkiftanii qeebtaa sitingii kanarratti tuqxanii eegasii muuxuu kan ol hirkiftanii okay asirratti kunuutidha site setting kayyoo kanarratti okay tangun asirratti inshaallah akkan dogoggorre barumsa barreeffama biraatti fixanii asirratti okeenna asirratti waan hedduu kanaan hundinuu namni isin hordofuu ni danda'a jechuudha fakkeenyaaf asirraan shoof kaameraadha jechuudha kaameraa jedhanii agartanii kaameraa jedhanii agartan akkuma argaa jirtan okay irra jetta akkanatti isiniif jira kunoo akkana jira akkanarraa kam gootanii akkana cuftan jechuudha shoof fakkeenyaaf ani xiyya cufaadha duraanii amma isin jechaan banereefu akkanatti gamana deebiftu fakkeenyaaf akkanatti cufamee jira irraa duuba deebita ammallee isa galta asirra galta jechuudha laal bakka sagalee kana irra galta akkana galta laal namni laal asirraan si hordofaa jira kunoo as tuqxee cufta qabu gooti cufta jechuudha inshaallah barakallahu fiikum akkasuma ifraa cuftanii barakallahu fiikum asiin lokshiinaadha kunillee lokshiinaadharraa namni yeroo hedduu isin hordofuu ni danda'ama yoo barbaadde lokshiinillee ni cufattanii akkas gootan barakallahu fiikum barumsa keenya kanarraa kana fakkaata inshaallah hangam barumsa biraa qabadhee isinii dhufutti wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu turtii gaarii